Shamaa kam jirtu hordoftoonni koo ani jira galata Waaqayyoo nama tokko waliin barsiisuun barbaada. Sababaan jiruutiin hin hojjenneef sagalee qulqullina waan hin qabneef akka mul'atu abdii qaba. Tole armeen kun kan isaan argaman godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo keessatti. Namni Walisoo jiraatee armee kana hin beekne hin jira jedhee yaadu. Armee kana kan hin beeku bara 1996 armeen kun baroota dheeraadhaaf mucayyoo kana jiraachisaa kan turan dugda isaanitti baatanii fi mucayyoon kun qaamni ishii paaralaayizdi kan ta'e bakkee kamittuu socho'uu kan hin dandeenyedha. Waggoota lama asitti wiilchariin kun bitamee jira. Garuu wiilchariin kun bitamuuf malee armeen kun har'as jireenyi isaanii daandiidhuma gubbaadha. Ishee jiraachisuudhaaf asiifatti deemaa jiru. Isaan garuu qaamni isaanii guutuudhaan hojjetanii of jiraachisuu ni danda'u. Mucaa isaanii kana bakka itti gatan, bakka itti kuffisan, nama ishii tajaajilu waan hin qabneef dirqama karaarra deemuudhaan mucayyoo isaanii kana jiraachisu jechuudha. Mee egaa warreen gaddi armee keenyaa nu gaddisiisu, warreen yeroo harmeen keenya kuftee arginu nu gaddisiisu, armee kana bakka kufanii afaaf nuti jechuun barbaada. Waan qabnuun akka keenya adeemsinu isin jechuun barbaada. Warreen armee kana gargaaruu barbaadan viidiyoo itti aanu irratti kallattii armee kanattiin argattan lafan isinii ka'a. Warreen wanta biraatiin gargaaruu hin dandeenye warri viidiyoo kana argitan garuu like, share, comment gochuudhaan warroota biraa warra gargaaruu danda'an biraan akka naaf qabsiistan maqaa Waaqayyoon isiniin gaafadha. Gaafa armee kana gargaaruu yaadnu guddaa qabaannee osoo hin taane xiqqaa qabnurraa gatiin kaardii qabnurraallee gimmaasha isaa irree armee kana gargaaru. Mee daa'ima xiqqoo tokko baattanii sa'aatii dheeraa gaafa fixxanu irreen keessan akkam akkasiin gubu eenyumti keenyaan beenu. Baroota dheeraa hamma kana mucayyoo umuriin ishii guddaadhaaf daa'ima miti. Akkasitti karaarra ganamaa galgala oolfanii jiraachisuu jechuunis mee hunduma keenyatti ta'uudhaan wanta qabnurraa guyyaa har'aatii kaasnee armee kana yaadannu qoonnuu isiniin jedha. Armee kana ji'oota muraasan booda akkuma warra kaan argaa jiru daandii kufanii jiran irraa kaasnee bakka tokkotti bakka gaarii tokkotti akka isaan arginu abdii waaqarraa qaba. Galatoomaa isiniin jaalladha.